بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليان كنيا ويومتو تدورتو دعوتو تغني وربي يالا بيخيسا تسنين دعوتها تردن. أبو معرفة بقى سندعوتها مانغوليا أدادا سبتي. أكاس مغرتيغا دوبرتي راجنة بيتني خير دوبرتي هنغنا جتة بيتني غافي يجيتو بودين كنا إنما غير كلامي وان جاوز سيادة. أرانكنا بهولنا أكاسما أردا مسنو مالكيتا. هرل مسنو جارلاتي أركمنا. كنو غابرين كنياتنا هادتنا تنويتنا مسومان أكاسما وانا تدا دينيتيرده. مانغولي بايه سني برتقانا وانا تدا هنسداوي كيساتره. ميغمان مانغا أكميتي سنيبوغا إبرو كتير هودينا ما بايه راون تيجي. سري. سنيبو ميغا مكان سيدي إنه أكميتي أكا هوجتي بيجتنا يجيرما بدا كنا بيجي يصير راكولين بردا. جرام درسنا يصير جام راكولين. أنا أتيا محمد حسين نانجال. أيه. أتيا محمد حسين نانجال. أنا سعودي جرات. أما تبيجي نسكت ناتي جرات. أيه. جولة بيجي سامي بلين هورا. أيه. بودا أنا تو بيجي كان على. أيه. بشان أسويا أو وريتني بشان الرجل سني بيلاون أبو بونتي جيسي نمو خراج بوتي خراج سوماليا خراج الجيجا خراج بسابا خراج هرر خراج بيلاو صدق آخر تشوف الدان جلل الدان ديمن واني الدنيا ني سكسمتي رادومتي إيبودا أما بيسودان شريف لكيتي أكاد بشان كباسا أرك فبون أرك أنا ما كيسا سيدي بشان كان بيجتين من كيتي ببليس أمته فيني خا بشان الرجل سني بيلاون سني بيجي سجيتي مالكان أرك دون دولي كبتشو إيجله فبو ماليني كوانا بودي أمباسي لكيتي مريحته موتوم مال لفخنا إسا كربي كومي تجرو أكا نمو أصور راندلقتي nama hamma nama kudan nama kudasan hamma mana toko berarti bokollo kudani sanur raya dan karkar rofi wahi rafita yom kan romni hafe bala dunia najifatan sani nitiruke umat sani sedafa yektara takata kabanefi bakabira motummal kenitefi kadeni kanani ani sekarang fana namu kataragatte doza ridan karkanati dalate amiran dalagan dikate akala taate garide amata turbate sakana أما تربية تامة. amma amata kudashan jira mo amata turba kan wajib garide kiri akamte Tajajira kan nonton deh sarratanya nama dikbata kan jira أيه. إجرا كتير ورد يوم تاني ما تبي تبي. istiro kute oji ume khudra daddam goda bami alle kuna la jira bami kharar jira kollo شكرتا تيماتيما خضرة عدادة من دابا أيوة تخانا في مانغو دابا تاسكونو مخم كوما ميكاتم دابا تنجرا أيه. كسيتي كونو ايسوزي تنا سجمرين عندك كمان أنا كنا جنبنا مو بس. إنه ما بها جنبو مخينا لما سديد بها أيه. الحمد لله أيه. بيجي يدي أسمع قطعي ما شاء الله الناس يقولون أنا كيف سجارة أيه. الحمد لله بشان سنيس ببلسه وقتا كيني ورا صدقا خدا تبيارية دي منيس داره ورد أبي الدنيا نساني قد يديتي صافته كنتي بشان أكملها نما إنكم نيجو كي سنجرو نمو ما شاء الله الحمد لله نو رجعتا خدا تشودي سيدي رجعتا كنجر كنا الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله سنيبو ما أبوتي أبينيا بيجتنيا ورا أبينيا ولا كمان بانك تاو جرنا بانك يسانين قد جرنا ما لانك بانكي تاو جرنا ni sodatan gise baadiyyaa jaan baadiyyaan ta'e baadiyyaan sodaan qabu jiruu baadiyyaarraa eegalamte sirri nabiyyoonni keenyaas baadiyyuma turan akkana alayhi salaatu wassalaam wanni hundi baadiyyaarraa akka eegalte irraanfatanii yoo karaa baadiyyaa deeman ummanni baadiyyaa isaanuma liqimsan se'a adeemsa isaanii dhaabbataa kan irraa liqimsan se'a akka guddisanii wajji guddatanii dacha waliin ta'an hin beekan obbo baadiyyaan guddattee magaalaan guddatti ba'anii eeruu kana fidee ummanni baadiyyaan eeroota isaanii tolchanii nagayaan taanaan baabbileen akkana guddatti akkana dura
baabbilee mana dhakaa manuma takkaatti ture buna mana citaa mana biyyee keessa turan amma hin jiru wanni sun Jiru amma. Hooqii meeqaatamii irra jira Dhuga. baadiyyaan isii guddannaani Akkana. magaalaan isii Sirri. Kun beeka. jecha abbootii qabeenyaa uummata keenya maallaqa isaanii baankii kaayanii dalagaan taane naggada ifitti ilaaluurra dachii lafa isaaniitti ilaaluu wayya. Baasanii qabeenya baankii baasanii. Baankii baasanii naggada biyya alaatii fi naggada waan quban qabne keessa seenuurra lafa harkaa qaban kanatti dalagachuu. Waan ifiirratti dalagachuu. Mul'isuudhaan dalagaa mul'isuu uummataafis faayidaa buusuu lubbuu isaaniitiifis faayidaan isaanii dacha taati ilaala. Ati mee fakkeenyaaf gaafa dura hojii kana eegalte mudannoo si mudatanii jirti fakkeenyaaf namni yoo hojii waa eegale. Rakkoo takka nan mudanne rakkoo xiqqoo gabaree irraa na mudatte sanis mootummaan hiikaa deemte Obsite. obsee nama hiikamte wanni hundinuu alhamdulillah rabbil alamin nama amma dhufu akka fayyadu mudatu mootummaan lafa jirtu baankii irraa akka maallaqa baasaniituma kennitiif deddeebi'anii gaafachuudha karaa itti deeman barbaaduudha malee karaa likkiidhaan karaa seeraan yoo deeman waan takka mootummaa irraan dhaban. Dubarga maashaallah. Nama ifii ka dalagu ni feeti. Nama biyya alaarraa dhufe karatti arabootaa fi turkootarra nama ifii biyya akka isaanii dalaguu ni feeti. Kanaaf jecha bira dhaabbatti ni gargaarti. Ani aanaan baabbilee zabanyaallee naa ta'anii jiran. Astadaadaroonni isaanii zabanyaallee ta'anii na eeganii jiran. Akka wanni kun galmaan gayu. Maali qajeelfama mootummaarraa qaban irraayi dalagaa irraa oolchan isaan. Kanaaf jecha nama dalaguu fedhuu mootummaan zabanyaallee ni taati. Dhuga. Saniifuu biyya kana keessatti wanni dhaamtuu akka jabaannee hojjennu egaa kan isin dubartii hanga kana hojjette nuti warri dhiiraa maaliif jirraa yoo jedhan gaaffii namatti uuma. Egaa kana hanga dubartii hanga kana taasisuutti warri dhiiraa maaliif jira yoo jedhan waan gaaffii namatti uuma. Saniif osoo kana jabaatanii hojjetan namni hundi galma barbaade. Amma ati dhiyeessii kana yeroo hunda galmamuu akkana dhiyeessita magaalaa irratti gabaarratti. Alla magaalaa ni rafiisee biyyoolii irraa dhufee waan hundi akka fedhanii gurguruu turan. Ogguu kiyya seenu bakka ni rafiisa. Ummataaf illee ni rafiisa. Dila waan ta'eef. Tiraanispoortii dheeraa ta'uu qabu. Sirri. Makiinaanis keeti waan ta'eef. Ammaa fi qaban jee maallaqa irra kaayan. Eeywa. Ifedaniituma akkasitti dhikkuma kiyyam gurguran. Magaalaa waan deemee jiru. Magaalaa qabbaneessa jechuudha. Akkasitti nama ifii qabbaneessuun bareeda. Rabbii biraa illee ajiri qabdi. Akkana. Saniifuu gamanumaa kunoo duraan ishee egaa Deefatee Muhammad haadha qabeenya akkasuma nama gartee egaa lafa tana misoomsee hambaalee baay'ee kanaa fi akkasuma kuduraa fi muduraa hedduu kan dhiyeessite ganamuu gaa kunoo makiina takka akkuma sagalee fi kunoo qaamaanis harkaa jirtan kana nama dhiyeessee egaa magaalaa irratti ganamuu gabaadhaaf dhiyeessaa jiru. Har'aan tana daawwannee kunoo aanaa baabbilatti argamna. Daawwattoota keenyaaf saniifuu gaa bakka jirtanitti Fatiyaan kunoo eenyu duraan gaa miidiyaa irratti nuti isii TV OBN irratti daawwachaa turre. Garuu har'aan tana qaamaan arginee gisee isii wanneen hedduu takka ajaa'ibne. Saniifuu akka isii kanatti jabaannee haa hojjennu waan jiru isinii dhaamna. Saniifuu daawwattoota keenya maal jettan maal dhaamtaaf daawwattoota fakkeenyaaf warra biyya alaa jiran. Wanni hin dandeenye hin jirtu. Wanni hundi ni dandeemti. Isitti ilaaluudha. Chaayinaan fi biyya ol deeme kun waan hundee fi ilaalaniitu ol deeman. Wanni hundi ni dandeemti. Waan hundi yoo isitti ilaalan ni dandeemti. Hin sodaatina. Sodaatina jarra kadhaadha. Wanni hin dandeenye hin jirtu. Kasaaraa maallaqaa malee mootaan hin muramu ittuma deemudha. Maashaallah. Saniifuu gaa hangana inshaallah isin daawwachiifne gamanumaan gaa akka jijjiirreessinee isiidhaas bira dhaabbannu jennaa. Saniifuu galma ammaas gara fuulduraatti jabaattee hojii jirti galma guddaa ga'uudhaafi saniifuu gaa bakka jirtanii akka isiifillee du'aa gootan gamanumaan isin dhaamna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.